Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube yaade akkam nagaa keessanii akkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a nagaa jira alhamdulillah namoonni YouTube channel kiyya haarawaa taatan YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan family kiyya ta'a namoonni family kiyya taatanii na hordofaa jirtan YouTube kiyya yookaan video kanaan dalagu share gochuudhaan ummata biraan ga'a namoota biraatis gara YouTube kiyya kana affeeraa isin jechuu barbaada. Gara dhimma dhufeetti taruun duratti guyyaa har'a waan nama ajaa'ibu argaa oolle fuula feesbuukaa kana irratti viidiyoodhaan gadhiifame paartiin bilxiginnaa takka akka har'aa salphattee hin beektu salphinni hagana gahee hin jiru jechuudha. Viidiyoo afaan Amaariffaatiin miidiyaan Itoophiyaa gadhiise tokko argee baay'een kolfaa ture. Ana qofa osoo hin ta'in namoonni hedduu kolfaa turanii barreeffama uummata nafxanyaa barreessaa jirus argaa ture. Waa'ee abbaa gadaa guyyaa har'aa abbaan gadaa paartii bilxiginnaa ni salphifte viidiyoon gabaabaan tokko fuula feesbuukii kanarra olii gad deemaa jira viidiyoo san poost godhaa uummanni nafxanyaa maal akka jedhaa jiru ajaa'ibsiifadhe kolfaa ture jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waan isin ajaa'ibu wantoota nama ajaa'ibu babbaay'ee arge viidiyicha isin agarsiisa amma viidiyoon ilaaltanii viidiyicha kana keessatti waan nama ajaa'ibu waa hedduutu jira. Tokkoffaa salphinni isaanii abbaan gadaa dhaqeetiniin badhaasa san fudhachuu diduun baay'ee ajaa'ibsiifadheen ture. Ajaa'ibsiifachuu kiyya maal isinitti fakkaate yeroo isaan waamanii dadhabnaan namichi madirakii irra dhaabate waamee dadhabnaan maayikii qabatee kolfee jechuudha. Fumaa seeqatee kolfee ajaa'ibsiifatee jechuudha. Inni lammataa immoo yeroo Shimallis fa'aa akkasitti kadhatan jechuudha uummata. Namoota hedduutu kadhataa ture abbaa gadaatiin deebitii badhaasa kana fudhadhu jedhanii abbaan gadaa akkana jedhe viidiyoo san irratti argitanii yoo jiraattan yeroo kadhatan sanitti dhaqiitii fudhadhu jedhanii akkana godhate. San qofa osoo hin taane immoo Shimallistuu baadhateetiin hanga wannootitti harkaan qabatee harkisee hanga madirakiitti ol baasee jechuudha. Viidiyichi kana fakkaatamee ilaala. ታላቅ ምስጋና ልንሰጣቸው የምንፈልገው የአባ ገዳዎችን ህብረት ይሆናል። አባ ገዳዎች ስለ ሰላም በመስበካቸውና በማስተማራቸው ህዝቡ ለጸጥታ አካላት ያለውን ክብር እንዲጨምር በማድረጋቸው ስለ አብሮነትና ስለ አንድነት በመትጋታቸውና በተግባርም በማሳየታቸው ስለ ፍቅር በመናገራቸውና ፍቅርን በማሳየታቸው የተለያዩ አካላትን የውስጥና የውጭ ጫና በመቋቋም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል የቀረበውን ጥሪ በኃላፊነት ስሜት በመስራታቸው የኢሬቻ በዓል በታላቅ ክብር እንዲከበር በማድረጋቸው የአባ ገዳዎችን ህብረት ሽልማቱን እንዲቀበሉልን በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። እሺ አባ ገዳዎች እስከሚመጡ ድረስ የሚቀጥለውን ሽልማት እናካሂዳለን። እሺ እየመጡ መሰለኝ አባ ገዳዎቹ የአባ ገዳዎች ተወካይ እሺ የጸጥታና የደህንነት ተቋማትን ቀጥለን እንጠራለን። ሀዬ ቪዲዮች አርግተኒ ጅርተኒ ቪዲዮች ከነረት ዋሂዱ አርጋ ጅርተኒ የሮ ነምች ዋሜ ዋንስ ነጀ ከበጃ ጉዳ ኪንዱ ፊ ቀበና አባ ገዳ ጀዴ ዋሜ አባ ገዳቲ ሰበባ ኮቪድ-19 ከና ወል ቀበቴ ሬቻ አካ ሴራን ከበጃሙ ወሩ ከሰኒፍ akka uummanni walitti hin buune gocha gaarii dalaguu keessaniif uummata tasgabbeessuu keessaniif jedhee faarsee dhumarra shillimaata yookaan badhaasa isinii kennuu barbaanna gara madaraka kanaatti as goota yeroo jedhuunitti abbaan gadaa akkana godhate waan baay'ee nama dinquudha kunis waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Anaa miti namicha achirra dhaabatee waamaa tureeyyuu ni kolfisiisee jechuudha ni kolfe. Inni lammataa immoo yeroo akkasitti gad ta'anii isin kadhatanitti kadhachaa turani bara. Uummanni afaan qabatee ilaalaa ture. Viidiyichi baay'ee dheeraadha waan isin ajaa'ibu waan irraa mummure. Inni dhumaa immoo waan isin ajaa'ibu yeroo isaan ol ka'aniitiin achi dhaqanitti
dhumarrattuu erga isaan tole jedhaniiyyuu shimallistu harkisee achiin ga'e yeroo shimallis harkisee achiin ga'utti namichi ለሽመልስን ትልቅ ምስጋና አለኝ jedhe harkisee fiduu isaatiif galateeffatee na fakkaate waan baay'ee nama ajaa'ibaati gochi akkanaa kun amma afaaniin dubbachuus baatan gochoonni akkanaa kun waa hedduu isaan keessatti uumaa jechuudha hangam akka uummanni isaan jibbe hangam akka uummanni isaan xireeffate isaan paartiin bilxiginnaa kun yoo uummanni marti cal'iseetiin achi warrummaan achi keessa jiru iyyuu uummanni Oromoo kun tokko tokko yoo cal'isu waanuma itti tole yookaan waanuma wanti amma deemaa jiru kun deeggaru itti fakkaata isaanis ni galee kanaaf wantoonni akkanaa kun waa baay'ee nama ajaa'ibaati waa hedduu baratan isaaniifuu iyyuu barumsa guddaa ta'aa jechuudha paartiin bilxiginnaa kanaafu waan baay'ee nama ajaa'ibata feesbuuka uummata nafxanyaa jala deemee yoo laalu immoo akka yoo kan argu laalu barreeffama isaanii baay'een isaanii waan kolfaa irratti barreessanii poost godhaa jiranii jechuudha viidiyoo kana viidiyoo kun barumsa guddaa isaaniif ta'e salphina guddaa salphina hagala hin jedhamne isaanis salphatanii jechuudha rabbiin kana caalaa isaan haa salphisu jennaan bayaagala dhoorganii uummata guyyaa adiidhaan rasaasan dhiyaa jiranii guyyaa har'aa fakkeenyaaf rabbi isaa araaramu mucaa tokko baalee roobee keessatti rasaasan dhiyaa waan nama ajaa'ibu mucaa dhiyamuudhaan hin malle hiriirri sun hiriira rasaasan addaan bittinneessanii miti hiriira salphaadha hiriira akkanumattuu addaan facaasuu danda'an jechuudha rasaasan ari'anii baajaajii jala seensisanii achi jalaa baasanii konkolaataa jalatti dhayanii ajjeesaa jiranii jechuudha gochoota kana yoo argu uummanni waan daldaluuf abbaa gadaa baay'ee nutti tolee jira dhumarra deemtanii badhaasa san fudhattanillee wanti yeroo sanitti agarsiiftan waan guddaadha jechuudha waan guddaadha waan hangana hin jedhamnedha ammas rabbi isaan haa salphisu haga dandeettaniin isaan salphisu ittuma fufa warri achi keessa dalagullee inshaallah tokko tokkoon isaan salphisuun isaanii hin oolu hundaafuu namoonni viidiyoon kun tole sheer godha uummanni xiqqoo haa seeqatu salphinni guyyaa har'aa kun nama seeqachiisa nama kolfiisisa hunda keessanii isin jaalladha namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godha viidiyoodha tokko fidee viidiyoo afaan Amaariffaa afaan Oromiffaatiin hiikee wantoota hundarraayyuu isiniifan dalagaa jechuudha kanaaf isin wanni isinirraa eegamu laayik godhuudha namni isinitti hin tolle immoo aan laayik gochuu hin dandeettan bakki ta'u magaalaa jedhee sila uummanni akka barbaadan kun fuula feesbuukaatii fi yuutuub irratti waan barbaadan gochuun mirga keessanii yoo barbaadan laayik gootanii yoo barbaadan laayik gootanii yoo barbaadan sheer gootanii jechuudha garuu osoo sheer gootanii bareeda nagaan nuuf tura baay'ee yeroo biraa walitti deebinaa viidiyoo biraatiin hangasitti nagaan nuuf tura.